Wanti nu mugarad Dirreedawaa kana keessatti dhagaa jirru waan baay'ee nama gaddisiisu. Eenyatti liyyuu hayli naannoo Somaalee odoo isiin lakkuu lama garaa qabdu rasaasa mataa si faccee ilmaan si keessaa garaadatti galchiti. Qoynu hayawaanuma gadi ta'aa jirra miti. Jechuun lubbuun keenya biyya kana keessatti akkamitti hayawaana gadi ta'a. Tootiin keenya jira gobatee isee hedduun baay'een isin jaalladha. Hedduu galatoom. Nusi kuu baay'ee si jaalladha si malee eenyuun qabna. Diggisiin hin danda'amu. Wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Dhugaa rabbichaa meeshaa waraanaa adii kana qabannaan Ameerikaa wajjinitu wallolli maa eenyuun ni mootu. Dhiirri anumaa, abbaan qabeenyaa anumaa, beekan anumaa. Dirraa jedhama winciitti naa bareedaa wincii jedhame nafxanyaan akka jirtutti footoo kaastee cafa. Qoy mucaa akka kana haasa'amaa jiruu fi tu wanti deemnee onus. Meemeetu wadaanaafati tu waliin mari'annee tu wanti deemnee mucaa kana tu deemnee ilaalle maal sitti fakkaata. Ara ምንም ችግር የለም ደስ ነው የሚሉኝ kana booddee maal goote beekta nama dhufee suuraa hojii kana viidiyoo hojii hojjennee qarshii kafalchiisa. Goggalee. Qoy aanatu nan deema jennaanii kana dabariin an kaffalchiisa jettu. Haasaa koo dhageesseeti miti inna qubakka. Asliin dogongora guddaa ummata kanarratti hojjete. Gimaatamu. Jechisaa kun ummata baay'ee aarseera. Asli wallahi billahi hedduu meeste abazzaati amma sabiin isaatis hedduu akka Oromoo tanatu fojju jirta amma. Maaliin maallaqanaan kennine dirqama ta'aa jira bar. Dirqama. እሺ አቦ አስሊ አንተ ሰሞን ከያማ ከን ዲፖዳዳ ኡመተ ኦሮሞቲቭስ ገለኒ ሳከነቱ መላ ሲደንተ ዳሰንፍቴ ያ ሌባ ያ ዘራፊ ሌላ ሸኚ ከደቱዳ Abbuma feete ta'e miidiyaa kana gubbaa teessee gaafa haadha namaa xiqqeessitu gaafa haadha namaa arrabsitu. ይሄ ሰውዬ ዘይት 1500 ብር ይገዛል ወይ? Dubbii tokko dhiiratti heerumuudhaaf yookiin maatii qabachuudhaaf yoo jettee waan si ilaaluu qabdu jettee zarazzartee haasa'aa jirti. Haasasii kana irratti tokkoffaa mucaan kun zayitii bituu hin danda'aa jedhaa jirti. Eshi zayitii qabanna tokkoffaa kan keessan kana dhiirri tokko yoo waan kana guutuu danda'e isin immoo masfartii keessan qabaddaa. Tokkoffaa biddeena hojjechuu hin dandeessu. Inni lammaffaan immoo waxii waxaa'uu hin dandeessuudha. Maaliif jennaan akkana gabuu konteenyiidhaaf dhiirri lama mana keessaa maal godhaan? Money is power. Power is money. Money is power. Power is money. Mallayni hunnatinis maallaqa. Anis kana dhageetan maallaqni baay'ee na barbaachisa jedhetan meemeetuun Dubaayii deemee jedhee yaade. Yaa ijoollee Itoophiyaa keessattuu kan Oromiyaa Dubaayii yoo dhufuu barbaadanii qixxaa qamadii yoo tolchuu beektan malee nufinaa yookaan immoo xorooshoo kan jedhamu sanii biyya kanatti kubusii kan jedhamu nyaattu. Isaa yookaan tolchuu Paakistaanii yookaan Baangaalidha. Harkaan isiniin citu yoo qottoodhaan murtan malee. Xumurbuusii hojii maaloo. Malo. አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرتني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جر. نجا جر. جرتني. أنا جرت الحمد لله قلت ربي نجا نستي. ما تكشتي ما تجاهلا. أران تنا فيديو كذا. نملا بينك برانا. Qoy nu baay'ee gati ariifataa jirru jennaan ergaa kee kana booddee nutti himtashi gara booddee irratti nutti himta. Eenyuis tiktaakiin maakiin moo cufameera jedhanii haasa'aa jiru. Maakiin immoo maal jedhaa jirti meemee kanarratti? Silaarra miiliyoona 3-4 jira. Saba koo jaalachuu kiyyatti Oromoo jechuu irratti tootiin keenya jira gobatee isee hedduun baay'een isin jaalladha. Hedduu galatooma. Nusi kuu baay'ee si jaalladha si malee eenyuun qabna. Diggisiin hin danda'amu. Wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Tiktaakiin kee moo akkamitti cufamuu danda'a? Eenyuun ni cufee akkamitti cufame? Miliyoona tokko
Niqiluudha wanti Obsini. Obsi danga, rabbi tu obsini danga dapri. Rabbi intana hubachuu qaba. Waisatti lagarree meeqa miskiinummaadhaan nu fixee dachii irratti sarraatanya namaa nu godhee bakka itti saree nu godhe kana. Dambiseemi. Innis nama wajjin nu jira. Wayii jirutti nu jira innis yoo ta'e isaas yoo ta'e rabbumaan nu qalaqees yoo ta'e namumaa wajjin nuti jira. Nuti nan bifle. Qoya akkasii miti jannata keessa akkamitti ari'atamne yeroo waan hin taane godhinaa waan hin taane naasa'inaadhaaf ari'atamne miti jannata keessa. Amma immoo lafa kanarraa yookiin dachee kanarraa nu ariisisuudhaafi. Dachee kanarraa gizee ariifamne immoo eessa deemnaadha amma bakki galli keenya eessa bakka qabna amma. Dhiisaa dhakkee akka kana naasa'inaa isa rabbii wajjin dhiisaa baqqaasumatti wal arrabsinu malee isa rabbii wajjin akka kana saxaa gabaa keessa gallu haadhiisnu yeroo Akkuma isin beektan mucattiin tokko kanaan dura wanti yaan akkasiin TikTokii kanarraa dhiibamtu yookiin akkasiin TikTokii kanarraa deemtu barbaada jettee haasoftee turte. ዋንትያ እና ከጽሁን አንዳቸውን የቲክቶክ አካውንት ዝጊ ብትባይ የማንን ትዘጊያለሽ? የሷን የማን የዋንትያ wanta kanarratti moonitittiinis ingaaffii kana baastee gaafattee sun dhuftee dhiifama gaafattee jirti. Haa ta'u malee dhiifamni isii kun immoo ga'aa miti jedhamee chaanaalichumti inni Abbaay TV jedhamu waantiyyaadhuma affeeree akkasiin dhiifama gootuu fi godhanii jiru. ማኩረፍ ያለብኝ እኔ ነኝ። ግን ያው ይቅርታ ማለት ትልቅነት ነው። እኔ ይቅርታ እላለሁ በዚህ ፊት አኩርፈሻል ማይዬ አይ አላኮረፍሽማ የኔን ባይፍሰስ ማይዬ ወይኔ ማይዬ የኔ ቆንጆ እኔን ስለረበሽኩሽ በጣም ይቅርታ። ሰው ምንም ቢያወራ ምንም ቢያጣጥለኝ akka kanaatti isinis dhiifama godheeraaf jettee haasoftee jirti. Wanti nu gara Dirreedawaa kana keessatti dhagaa jirru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dirreedawaa keessatti maaltu ta'aa jira? Nasiyaa Ziyaad Jaamti jiraattuu magaalaa Dirreedawaati. Dhiyeenyatti liyyuu haylii naannoo Somaalee odoo isiin lakkuu lama garaa qabdu rasaasaan mataasii faccee ilmaan sii keessaa garaa dachii galchite. Eega jijjiiramni hundufe Oromoon mataa ol qabattee qoma dhiibdee jiraachaa jirti. Nasiyaan Ziyaad warreen jijjiirama kana fidan keessaa takka. Bara wayyaanee sanitti hidhamtee itti tumamtee mana hidhaa darbamtee turte. Arraan tan ammoo isnaayiparii mataan sii facee ilmaan sii keessaa duutee nama isiif dubbatu dhabde. Waraabessinuu lubbuu isaa baasuun nu bira dheessaa achaa liyyuu haylii naannoo Somaalee Nasiyaa Ziyaad rasaasaan mataa sii facaastee ilmaan sii keessaa ajjeestee nama isiif dubbatu dhabuun waraabessii lubbuu namaarra gatii qabaachuu agarsiisa. Magaalaa san keessatti. Galansaanii faata'oo. Qoynu hayawaanuma gadi ta'aa jirra miti. Jechuun lubbuun keenya biyya kana keessatti akkamitti hayawaana gadi ta'a? Kan du'aa jiru hoolaa yookaan waan akka saree waan akka reettii manaamniitu du'aa jira. Lubbuu namaati miti kan ba'aa jiru. Isa sabummaa maali dhiisaa lubbuun namaa akkamitti akka kanaatti ba'uu danda'a? Akkamitti namni sagalee ta'uu fi dhiise? Namummaan akkamitti nu keessa dhibameedha? Piriis jarri meemee waa'ee kanaa beektaru keessattuu jarri Dirreedawaa. ዋይ ከነረት ማል ጀራ ጅርቱ ኮመንት ጀለትና ወሬሳው ጅራተን ንቅሳት አለኝ ተነቅሻለሁ ከዚህ በፊትና ያው እኔ ግን የተነቀስኩት እንደማንኛውም ዩቲዩብ ለመሰብሰብ ምናምን ለብር ምናምን ለቪው ምናምን ብዬ አይደለም የምር ስለምወደው ስለነበር ነው የተነቀስኩት። ግን አሁን حرام እንደሆነ አወኩኝና ማስጠፋት ፈልጋለሁ እና ማስጠፋበት ቦታ የምትጠቁሙኝ ካላችሁ በገንዘብ እናግዝሻለሁ የምትሉኝ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ካልሆነ አንድ ሷፉ እንዳይከፍትብኝ ኑ ማልቱ ዲቢ Nu maaltu dhibeennan birrii awwaaxaanii akka sirraa balleessu nu goonamu. Yoo barbaadde maaf qaama kee guutuu isaa irratti deemtee naqqasattu nu maaltu dhibe? Joo namni akka kana ofii godhee kee waan nu miidhu sitti fakkaataa jira. Yoo sin akka kana naan godhee ofirraan balleessu akka seen ta'u dhiisi kaa. Ilakkatti bareeddu hidhannoo ilamuutii goota. Ilakkatti bareeddu hidhannoo ilamuutii goota. Niqiluudha wanti Uloli mananchiisi maal manaa goota. Jabduu kaasibiila oboo yaa gooftaa diina
hirrafiina dhaqqabe jedheen sabni keessi ቆይ አማ አሜሪካን eenyusiini አሜሪካ wajji walloluu qabna amma አቤት dhugaa rabbicha meeshaa waraanaa addii kana qabannaan ameerikaa wajjinitu wallolli maa eenyuun ni mootu dhiirri anuma abbaan qabeenyaa anuma beekan anuma ስለዛ ያው ኢሳንራ ኦፍ ዴቪስ ረቢራ jedhama wincitti እና bareeda winci jedhame nafxanyaan akka jirutti footoo kaastan qaban nama isa qofa laaluudhaaf finfinneerraa winci dhaquutu mucaa kana daawwatuudhaaf jechuun mucuma kana laaluudhaaf winci finfinneerraa winci dhaqanii irra hedduu feemasoota amaaraa kanaatu poost godha ijoollee keenya biratti namoota tokko biratti argee nagarree jechuudha. ቆይ mucaa akka kana haasa'amaa jiruu fi tu wanci deemnee onus meemeetu wadaanaafati tu waliin mari'annee tu wanci deemnee mucaa kana tu deemnee ilaallee maal sitti fakkaata? ኧረ ምንም ችግር የለ እኔ ደስ ነው የሚሉኝ meemeenus immoo akkuma namaa deemnee mucaa kana wajjin wanci itti deemnee tu footoo kaane maal sinitti fakkaata? Indeemnu? You get it? If you don't get it, forget about it. Bakka deemuu qabna meemee koomantii jalatti nu beeksisitee indeemnu. dubartoonni finfinnee dhufan kun akka nama fuddu si garsiisu. Ma miti akkanatti achi garagaru sobanii qofa. Ati kana booddee maal goote beekta? Nama dhufee suuraa hojii kana viidiyoo hojii hojjenneedhu qarshii kafalchiisa. Goggalee. ቆይ አናቱ ነው እንደ መጀናኒ ከነ ተብሪናን ከፈልቺ ሰጀቱ አሳኮ ደገሴት ምቲ እነቁ በቃ ሲሉ ማውንተሪ ነው ከከረ ገራነት ጀማታ ስራ አስሊን ዶጎንጎራ ጉዳ ኡመተ ከነራቲ ሆጀቲ ኡመታ ከከና ይስንጃለተ ወልሲን ቀቤኬ ኡመተ ሰነሙ ዲቢተኒ ሃዳ ሳረብሱኒ ዶጎንጎራ ጉዳ ግማታሙ እፋንበት ija dalgaati nama laalu kana dhiisa. Jechisaa kun uummata baay'ee aarseera uummanni baay'ee itti ka'ee jira fooloorsii jarri irraa qabdanis fooloorsii keessan irraa fudhaa jedhamee haasa'amaa jira. Asliin wanta kana irratti ba'ee uummata kanaan dogongoreera jedhee yoo dhiifaman gaafanne ammas taanaan chaalenjiin fooloorsii sarraa fuudhanii bilookiisa gochuun dhaabbatu jedhamaa jira. Okay. Viidiyoo tana sheer godhaati faamilii tiyya Aslii biraan naagaa. Aslii wallaahi billaahi hedduu heddummeessitee abazzaate amma. Sabni isaatis hedduu akka Oromoo tanatu fojju jirta amma wallahi laazim sabni maqaasi godhee si ol kaasee beekomtii dila kana si qanne Oromoodha deebitee Oromoo tana rabstaami dhaggeeffadhu amin jeedeero laal wayin takkaa si rabsee beeka anaatu forroqee tee banaa san keessa kana si kaayii ilkee tee banaa san keessa bada banaa anaa kana si kaayii bada ka afaan dhahaa ama kasala kuduraa namni takka yoo kabajee namni kabajanii beektanii namni hin kabajne garuu kabajaan isaanii maltu sabni isaatis yeroo hedduu maarree haadha isanii Oromoo maarree haadha siyaa gaafatu mintiqishoo haadha siyaa gaafatu jaa wallahi laazim viidiyoo tana sheer godhaatii isa biraan naagaa oo maali maallaqanaan kennine dirqama taa jira bar dirqama sadaqaan dhimnaan haadha kee tarrafama arrafamtee kaate moo tokko waamamta taa'ina taazab miimii maal jette jedhe guyyaa dhaatii viidiyoo kana kaadhaa ittiin booddee micattiin maal jette jedha. እሺ obbo Aslii አንተ ሰሙን ከያማ ከን ዲፖዳዳ ummata oromootiifis galanni isaa kanatu mala barana 18 taa'ee namni kun dhibbi tokko taa'ee taaptaapsii godhaa ture iddoo biraatti dhufe galanni isaa haati isaa arrafamuudha moo wanti naan galle haati kee akkas ataatu na teessisuun fira keessaa nama akkas godhu jira rabbi rahmata godhuu fi haati kee ammutoo maqabrii akaate kana argite maal siin jetti dhiisa ilmoon kee ati guddifataa jirtu kun ilmoo qabda miti ati ofii ilmoo kee tinni sun kaarraa fuute amma borri ilmoon kee kun tusi kabajuu diddaati ilmoon kun kabajuu diddaati gabbaatee asoof taate Abu magariitu ilmoo gaarii argata. Ati immoo kiftaafidha banaadha kamitti qabee ilmoon kee bor nama guddataati. Andi? Eegiddaati nu kabajuudhaaf. Ijoollee leencisii buusuu qabnaa nu. Numma irratti amaarifa biraa hartaasi kun bilxummaa beekumsa isaa hartaa maatii akkas gochuun. Ijoollee baqaata uummata Oromoo kabajuudhaaf leencisii buu qaba. Yoo leencisii buune ati uummata Oromoo dhuftee buuta jechuudha. Giftariin tokko faana koo Oromoo miti. Andi? Kuma dhibba tokko baranni isaa taasisee godhatu hoolaa garuu an wallaahi siin godhan dhugaa dubbachuudhaaf. Hoolaa inni akkasuma taaptaapsii godhaa ture. Ana kan na dhibu obboleessi kiyya Asliin kun haadharraan dhalanne inni Oromoorraa dhalatee ka'e haadha Oromoorraa dhalatee ka'e haadha keessan na takka na godhe maan namni guddisa addii kanaa badaa yoo badee bade haati namaa akkoo haadha keetiin akkuma haadha kee jaallattutti anis haadha koo jaalladhaaf. Qarshiileen gaddaasan fixxee
yaa leeba yaa zaraafi leelaa shanyii kadhattu mee manta isiisan fixeeti amma deebi'ee irraan tana qarshii dhabee bara gaafa qarshii dhabe naa isa beekamee akkana sammuu sun akkas zoortee jechuudha mee akkamitti namni haadhaan nama arrabsu mataan gahe sanitti oromoon isa guddifteeti arra deebi'ee arra oromoo matarra fincaanaa jechuudha isaan kun ka guddise kana ifii guddateeti oromoo xiqqeessu barbaada namni akkamitti haadhaan nama arrabsa kiyyaa jaldeetti fuula namtolchee qabatee guyyaa boleessa deebi'ee sanitti oromoo arrabsaa jechuudha aboo namuu bakka hirtanii fooloo teessan irraateeffadhaa fooloo teessan bakka hirtanitti irraateeffadhaa jechuudha kiyyaa miila qaqalla kana jechuudha miila lukkuu godhee sanittu namni akkamitti boo ilmaan haadha sala namaan jaa jechuudha amma oromoo guutuu arrabsu jira boo haadha faaxeetii fi mubaarak arrabsu jira ammaa tan. Abbuma feete ta'e miidiyaa kana gubbaa teessee gaafa haadha namaa xiqqeessitu gaafa haadha namaa arrabsitu beeki atiin kun namarraa waan dhuftee hin fakkaattu. Abbaa fedhe haa ta'u namni waa lama sirri kabajuu danda'u qaba. Waa lama sirri kabajuu danda'u qaba. Yoo lubbuu isaatii ol kabajame waa lama sirri kabajuu danda'u qaba. Tokko haadha namaa lubbuma teetii ol kabaji. Haadha teetii deebiti dubbii waan ta'eef. Namni haadha isaa jaallatu haadha namaa kabaja. Namni waa lamaan kabajama. Takka duriyyeen fedhe gaafa bultii seene inni kabajama. Bultii namaa haga feete kabaji yoo feete irraa dheessi irraa fagaadhu. Lammaffaa waan haadha abbaa namaa lubbuu teetanaa ol kabaji dheessi irraa fagaadhu. Haadha abbaan kabajaa qaba. Bultiin kabajaa qabdi. Namni waa lamaan kana kabajaa isaan beekne. Jechuun nama guddaa miti haasaa akka kana maafasuuf na sulu. Nama guddaarraa haasaan akkasiin eegama haati kee akka sataatutti. Jedhamaa kun ijoolluma keenyaaf maal barsiisaa jirra ijoolluma nu qabnu sanaaf maal barsiisaa jirra tamma ijoollee qabda miti ijoollee sanaaf maal barsiisaa haati kee akka sataatu haati kee hin jedhamu kun isaa yoo miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti isaa yoo haadha namaatiin akkas jettaan piliisituu namni tokko haadha keetiin akka sana jedhe maal jettaan meemeenumtii kabaja haadha abaru nama haadha ofii kabajatu haadha namaas kabaja yoo sanan taane koo waa tokko wal kabajni jiraachuun keenya danda'amaan jiru jechuudha uummanni akka gara siitee uummanni akkana ol si qabee kun gassi buusuun dadhabu akkamitti haadha namaa akkana tarrabsita walitti qaba haadha keenya arrabsaa jirtu. Calluma jennee mogzit akkana daangaa darbitu silaalu. Gara biraatiin nootii wayii qabaddaati nootii qabachuu sin barbaachisaa mucattiin kun waan isin jettu dhaga'aa barreeffachuu qabdu. አታውቁ እንዳታገቡ የትዳር መስፈርት መሆን ያለበት መኪና ቤት አይደለም። መኪና አትበይ። መጀመሪያና ዋነኛው ነገር መሆን ያለበት ይሄ ሰውዬ ዘይት 1500 ብር ይገዛል ወይ? ዱርቢ tokko dhiiratti heerumuudhaaf yookiin maatii qabachuudhaaf yoo jettee waan isin ilaaluu qabdu jettee zarazzartee haasa'aa jirti. Haasasii kana irratti tokkoffaa mucaan kun zayitii bituu danda'aa jedhaa jirti eshi zayitii qabanna tokkoffaa ዘይቲዳ 400 ብር ይገዛል ወይ የቤት ኪራይ ሁለት ክፍል ተከራይቶ አከራይዋ ሳትገላምጠኝ መክፈል ይችላል ወይ እሺ ኪራይ መና ስኳር 150 ብር መግዛት ይችላል ወይ ቀበታ ጅርቱምቲ ስኳር ቁርስ በልቼ ምሳሌ አይገላምጠኝም ወይ ራት ያስደግመኛል ወይ እሺ ማታ በጊዜ 5 ሰዓት ይገባል ወይ ዋነኛው ነገር ኮሮሪማ 2800 ብር ይገዛል ወይ ለአመት ባል ድፎ መደፋበት ብር ይሰጠኛል ወይ ታክሲ መሰለፍበት ብር ይሰጠኛል ወይ ቃሪቦ ማን ነው መውደድ ኪነቶ መጠምቀበት ብር ይሰጠኛል ወይ እቺን ነገር ሳታጣሪ እንዳታገቢ አደራሽ እሺ ፊታኒ መስፈርቲን ከሰን ካኑ ማሚዲ kan keessan kana dhiirri tokko yoo waan kana guutuu danda'e isin immoo masfartii keessan qabadda. Tokkoffaa biddeena hojjechuu dandeessu. Inni lammaffaan immoo waxii waxaa'uu dandeessuudha. Maaliif jennaan akkana gabuu konteenyiidhaaf dhiirri lama mana keessaa maal godhaan waxii waxaa'uu yoo hin dandeenye atis yoo hin dandeenye dhiira lama ta'a jirra mana keessatti. Dhiirri lama mana keessaa gatii waa tokko hin goone jennaan masfartii kana guutuu qabda. Inni sadaffaan inni sadaffaaniif inni tokkoffaan immoo inni amala baqa. Amala qabdii mucaan suni. Inni jedhu bareechamee jala sararamee naa qabamuu qaba. Yoo waan kana guuttatte anaafatis walii galuu hin dandeenye. Anis isatti jettee sana guutuu hin dadhabu. Atis immoo waan hin jedhee kana guutuu qabdaa. Mazgabni keenya cufameera. Nakti sittan heerumaa. Sittil heerumaa raati. Galmaamu gola foonaan goraate. Bareeddu ati you are bareeddu. Me bareeddu you bareta.
Say, you victim, du garabin victim ila. Me baredu, you bareda etti. Me baredu, you my bareda, okay? Yes. Tu meri baredu hai, मैं तेरा bareda हूँ. Yes, yes. You know? Flari toko toko, flari toko toko, flari toko toko. You know what we call a girl with amazing charm? Yeah. You have that charm. So in my language, they call you Simbo. Me Simba, you Simba. Garma mutala. Oh no no no. Guys, share goda. Ani bhai se mujhe tikana tine mutanan ada mana kam biram berbadu bhai se. Im berbadu bak ashivani male nama biram berbadu. Shiva, rachi mana berkano baba. Flari toko toko, flari toko toko, flari toko toko, flari toko toko. Guys. Rachi ada rakamitti walii galti. Ani isa Oromiifaa haasa'uu danda'uun iyyuu walii galuu dadhabeera. Ati mee jara kana wajjin akkamitti walii galti? አስተዳደግሽ ነው ከቤተሰብሽ እንዲያማረ ሲፋሽ ስነ ምግባርሽ አርሂቡነ በየ እችን ከመሰለች እሸቱ ባበባ ሊቀድስ ነው ጎጆ በፍቅር በሙሀባ ስንቱ የተመኛት እኔ ግን ወሰድኳት ዛሬ ካስሬ የግል ያደረግኳት አርሂቡነ በቃ ijoolleen durbaa ጊዜ akka kana ragaa jettu baay'ee irraa bareeda በቃ ragaa akka mucattii kana jechuu irraa baradha. Bitch, I see what you did there. ተይኝ በቃ እንተኛ ተኛለሽ ከኔ ጋር ነይ እንተኛ 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 አብረን ከኔ ጋር አትተኝም እንደ ከሰረሰከርኩ ነው የማትተኝው ከኔ አቤት አንተ ለምን የምትተኛው? ምንድነው አብረን እንተኛ ምንድነው ብንተኛ አጥፌ ነው መገል ነው ጣውጣ ድራስሽ እንዴ እንደዚህ ድራስሽ ለሰይጣኑ ምን አይነት መጠጥ እጭተውናል እንዳቆነጥጥኝ አንቺ ቆይ ሚስት ነሽ ምንድን ነሽ ዝም ብለሽ ሰው መቆነጥጭው እንደዚህ እስኪ ወይኔ እናቴ ቂጣለሽ ቂጥሽ ሊው የሰከረ አይንሽ ተጎልጉሎ ይውጣ ወንድ ነው ጭራሽ ተመልክ ጀማን ተነካሪ እንደዚህ የምታደርገው አጥራፊ በዚህ መስበር ነበረ ማክረባ እናቴ ተሰብሩኝ ነው። እሺ ካሜራውን አጥፋልኝ ጭራሽ መጠጥ waan akkanaa fa'itu nu qunname ka. Waan akkasiitu nu qunname. Jireenyi keenya miidiyaa irraa akka kana ta'aa jira. Ijoolleen keenya gara siin deemaa jirtu hin beeku. Ijoolleen musliimaallee akka kana biiraa qabattee hojjechuunsi kun baay'ee waan nama dhibuudha. Jarri musliimaa barachitanii itti yaaduu qabdu. Viidiyoo yeroo hojjettan viidiyoo akkamiitiyyuu uummata barsiisa. Viidiyoo akkamiiti immoo uummataaf gaarii miti amantii keessanii wajjin kan walitti bu'uudhaan hojjechuun keessan baay'ee dirqama ta'a. Anyways sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti meemii amma waan akkanaa wajjin turtan.